dhaggeeffadhu. Arraa asirra deemtee isi warra miidiyaa irratti isii beektan irratti albaati malee ani isirratti isii beeka. Tole rakkoon qabu maalan siin jedhe beektaa wabii. Laa wabii ani maalan siin jedhe beektaa ati seenaa ishee zarii ishee eenyummaa ishee dhufa ishee beekta taanaan siif ariifidha marrajaadha wanta ragaadha. Ani Oromoodha jettu nan baasina nan fixadha. Namni si baasu hin jiru. Mirga guutuu qabda. Oromoodha jettu garuu maqaa Oromootiin daldaltisiin jechuudha. Oromiyaa keessatti guddatte okay isii beenna. Garuu ani Oromoodha jettee dhuftee afaan haa dubbattu ishii. Wabii wabii takkaashee isa kaan nuti waan kan biraa odeessaan jiru waan kan biraa keessa lixxee waan hin jedhin sii galee miti. Waayee dhaggeeffadhati qoy. Dhummi jedhe ati. Abigo dhiisaatti naaseen. No. Inaaseen ati abigo qoy. Maafan siin jedhe beektaa? Anamma dhugaasa shinaa qabdee sanan dubbachuu barbaade. Parsanaalii isheen wanta kansaa wanta dhootiin qabdumti. Isheenis wanta kan biraa keessa galtee akkas akkasii. Beekte dhiistee nuti nun galchu sii galee miti. Beekte dhiistee wanta wanti nu galtu hin jiru. Billaas teessee si dhaggeeffataan ture. Waan alba'aa olte guutuu si ilaalan ture. Oromiyaa keessa jirtamini ati. Oromiyaa keessa sin jirtan sin hin beeka. Jecha amma albaase kanatti immoo yoo Abigo maa buusta. Ani haala tokko Abigo dhaggeeffadhu isheenii jechuudha. Yaada sirriin taane tokko buustu dabarsitee baate ati maaf buustaanii ittiin nama dha. Hin buusneen ani yooni. Hin buusneen. Ani hin buusne dhugaa rabbi. No deebisi. Dhugaa rabbi. Tokko yaada see xumurattu nan lammataa moo kan beektaa waa'ee viidiyoo sanaa ibsinaaf. Parsanaalii wanta tokko sitti himati parsanaalii wanta kan ishee wanta dubbatu tokko hin qabu. Ani kosi Abigo na dhagaan jirtu ati ani maalin jedheen beektaa isa waa'ee seenaa ishee beekta taanaan Oromoo miti jetta taanaan zarii ishee beekta taanaan viidiyoo isa gadi dhiisitti hin jedheen okay kana miti amma kanan sin jechaa jiru viidiyoo sanarratti Raachel waggaa amma kana obboleettii isaa barbaadee rakkina kanadha. Rakkin akka Itoophiyaatti hundi keenya rakkina mataa keenyaa qabna sanaa ol yoo ta'e malee sanaa gadi miti miidiyaatti hin baane malee jette. Kana jechuun obboleettii Raachee arrabsuutu hin taane fakkeenya rakkina sanaa fuutee haasofte malee obboleettii Raachee kanadhaan jenne. Laa wabii xiqqoo ishee miira keessan galii dishi. Miira keessaa bahe wabii wanta tokko sitti miira keessaa bahe parsanaalii wanta namaa wanta hojjetu asirratti hin dubbatiin deemtee viidiyoo hojjechuu dandeessu nuun galchu sii galee miti. Nutis parsanaalii waan Raachee wanta dhoon hin qabnu. Yoo arrabsiteetti ta'e dhiifama haa gaafattu jenna. Nuti balleessaa tokko gochaan arrabsiteetti taanaan dhiifama haa gaafattu. Hin arrabsine taanaan immoo dhimmatti dhaqxee dhiifama gaafattu hin qabdu jenne malee parsanaalii wanta kan biraa wanta dubbachaa jiru hin jiru. Sii galee miti. Ani yooni wabii. Ati ishee beekta taanaan parsanaalii walirraa aarii qabaachuu dandeessu. Wal beektu taanaan qaamaatiin jechuudha. Abigo al tokko. Kanaaf parsanaalii wanta kan biraa odeessuu dandeessu. Gaaffii sirraa qaban. Abigo miti qabadhu mee Abigo. Abigo tabbaa manaa waan na taateef miti qabadhu xiqqoo ishee. Wabiin gaaffii sirraa qaba. Gaaffii sirraa qabu jechaadha. Atamma fakkeenyaa fi dhimma dhuunfaa soorii wajjin qabdu achitti raawwachuu qabda. Sigalee nuun immoo kan barbaadnu isaan soorii fi Raachiin akka barbaadan dhufti walirraa kaasan nuun ilaallatu sigalee. Waan eenyummaa Raachees waan eenyummaa sooriis nuun ilaallatu. Garuu fi dhimma dhuunfaa kee achitti fixiniin. Garuu asirratti yoo dhugaaf dubbachaa jirtu taate oduu saayidiin qabate yoo dubbachaa jirtu taate asirratti sooreenii maal jetteedha kan isheen obboleettii Raachii arrabsite. Rakkataadha jechaarti rakkina isaatiin maaliif arrabsite namni kamiyyuu rakkatee rakkina beekama. Viidiyoo sana baniiti viidiyoo sana baniiti xiqqoo ishee jikara jalqabaa dhaggeeffadha ofii makeetti dhaggeeffadha anillee nan dhaggeeffadha sana booda ibsa nu laata ishii wajji ituu miira keessan galee karaa gaaggayitii. Naannoo Raacheetis fiidee rakkatee gudditee waggaa 16 guutuu barbaade dhaggeeffadhaadha. Hundi keenya qabi asitti maal jette Raachuu Tasfaayee waggaa 16 obboleettii isaa barbaadee argatee jette miti achi booda maal jette hundi keenya iyyuu rakkina kanaa olii qabna miidiyaatti hin baane malee jette. Karaa deemtu jette bar jalqaba ishee ishiin jalqabdu ko viidiyoo taddaan cite malee karaa deemtu jette bar karaa deemtu. Inni jira na bira jiran. Kana durallee jechuudha sooretti mana soolan jala teessee yoo dubbattu yaannee micatti namni hin dogoggora beekta micattiin kun dogoggortee dubbachuu dandeesse. Garuu lammata itti deebite namni nama fakkeenyaaf Raachees ta'e eenyumtuu naa qixxeedha. Na aarse hanga akka oromummaa tokkotti aareen dubbataa jira malee Raachee waan naa godhuun qabu ishii waan naa gootuun qabdu garuu dhugaa jirtu na dubbise malee. Hundumti keessanuu anaaf naa qixxeedha waan naa gootan hin qabdan. Garuu atis ta'e Raachees ta'e abbaan fedhe dhugaansaa yoo jallattuun hin dubbadha.
Yaa anamma sitti maan jira bara anamma ilaa tu dhugaa raachee qaaqameeti isuma dhugumaan sitti dhimma itti solitti irra goruuf hin jiran maaliif beektaa dhugaa barbaadaa jira miti raachanis akka Oromoo tiktookerii Oromooti isheenis tiktookeradha. Amma fakkeenya yoon anamma fakkeenyaaf sammuu qulqulluun ilaalaa gara lamaan iyyuu miti keessaa ba'ee jechuudha. Maafan ilaalaa jira maal jette jecha isheen jettedha kanatti hiikatti laannu jechuudha. Jecha isheen jette irratti immoo yoo fakkeenya fudhanne raachetas faaya waggaa 16 obboleettii isaa barbaaddatee rakkatee argatee jette. Sana booda immoo hundumti keenya iyyuu rakkina sanaa olii qabna akka jechuun hundi keenya rakkataadhaa jechaa rakkina mataa keenyaa qabna miidiyaatti garuu hin finne akka raachee sanatti baanee hin dubbatanne kan isheen jechaa jirtu nullee rakkoo qabna garuu hin dubbatanne jechaa jirti malee raacheen rakkataadhaa ani sooressaan jenne isheen hundumti keenya itti hin daamu Itoophiyaa guutummaan hiyyeessadha rakkina qabna itti dubbatu. Rakkina isheen karaa deemtuu hunda jirti. Mucaa haadha malee guddate mucaa miskiina jechuudha. Mucaa miskiina mucaa. Waggaan illee hin dabalaan namni abbaan fedhe jechaadha. Raachee ilaallatu osoo hin taane wanni kuni namni abbaan fedhe karaa deemaan kamiyyuu hacaaluudhaan hin madaalamuu jechuun ishee ati akka yaada keetitti hacaaluudhaan nama madaaltu qabda? Hacaaluudhaan nama madaaluun qabu. Gabaabdu. Ergasiiti isheen gaafa isheen jettu mamaas dhibaree ati iyyuu kun hojjechaa jirtu. Kanan jedhu kaani hacaaluudhaan nama madaaluun qabu garuu karaa deemtuu jettee maaf nama arrabsiti maaliif eenyummaa isaati obboleettii isaatu rakkatee jette bar rakkatee rakkina keessa nama turedha. So amma wantu qoyga ni kasee takka wantu hundumtuu itti walii galame tokkitti karaa deemtuu sanatu dubbiidha jechuudha miti wabi'am. Walii galleera karaa deemtuu sana irratti walii gallamu ani karaa deemtuu sana si geesse tokkoffaa maqaa obboleettiisa maaltu dha'u geesse yoo dhimma raachuu wajjin qabaatte raachuu wajjin dhimma siin xumurrattu narrabsitu yoo isaan rabsu. Anamma wabii wal hubachiisna laasii galee anamma maalin jechaa jira dhimmi ittiin karaa deemtuu suni isheen arrabadha. Okay ishee qabadheeranillee garuu isa waa'ee obboleettii keessan jirtu waa'ee biraan keessan jiru kanaaf dhimmatti maaliif karaa deemtuu jettee kanaaf immoo raachinis gamada isaa girrisa isaa fudhatee ayyaa isheenis girrisa ishee fudhattee abaatu. Karaa deemtuu waliin jedhan nama lamaadha dhuunfaa isaanii rakkoo keenya miti kun rakkoo Oromoolee miti. Siigalee akka Oromootti rakkoo Oromoolee miti rakkoo nama lamaati. Namni lama immoo miidiyaa irratti waan barbaade waliin jedhee wal arrabsuu danda'a. Geen obboleettii isaa bira hin geenye waa'ee rakkina isaatii immoo haasa'uu dandeessi. Ati immoo anammoo fakkeenyaaf aduugoon rakkina akkasii keessa darbee hundumti keenya rakkina akkasii qabnaa yoon jedhee arrabsoo miti. Aduugoon rakkina keessa darbee dhufee sanan ibsaa jira. Rakkina kun immoo akka miidiyaatti hin baane haasa'aa jira jechuudha. Siigalee so sammuu bilisaan gaafa yaadnu maayidha beektaan fakkeenyaaf aarii keessaa baanii maal jennaa isaan lamaan akkasitti jedhani okay inni gaafa miidiyaa isaarratti bahee haasa'u of eeggannaan haasa'uu qaba raacheen maaliif namni isa jaallatu baay'een sooba jiraniif jechuudha. Waama callisee iyyuu oduu akkasii funaanuu iyyuu qaba. Siigalee dubbii guddaa gochisiisuu danda'a. Ammas maaf akka inni kaasan hin beekun wanta yeroo dheeraa dura dubbatame fuudhee kaasuun isaayyuu sirrii miti jedhanii maaf beektaa yeroo sana dubbachuu ture yooma dubbachuu ta'e turanii waa kaasuun iyyuu waan ta'e barbaacha natti fakkaata akka nama dhuunfaa tokkootti. Nama fakkeenyaaf ati yoo waanaan jettee yeroo sirratti dubbadhu taanaan takka tureen waan ta'e irratti kaasa taanaani waan ta'e barbaadaa jira jechuudha siigalee. So yeroo sanatti dubbachuu tureen jedhan akka nama dhuunfaa tokkootti garuu jechi inni karaa deemtu jedhe isin aarsidha taanaan sanaaf dhiifama gaafattu. Walitti dhufanii isaan dhiifama wala gaafatan garuu isheen viidiyoo ishee akkatti nu dhaggeeffachiiste isan dhaggeeffachiisee isarraa citeedha walirraa citeedha baay'isoo. Viidiyoon natamma dhaggeeffachiiste isa kanarraa citeedha. Sanaafi fakkeenya fudhattee haasoftee malee kanadhaa hin jenneen akka hubattu hin barbaadan akka nama tokkootti jechuudha. Siigalee yoo hubattee ta'e hin beeku garuu hubattee ta'e an akka kanatti nu hubadhe. Rakkinni keenya wal qixxeedha akka isheen jetteetti. Akkasitti hubattan nu jala teenyee dhaggeeffataa turre waan ta'eef jechuudha. Viidiyoon addaan waan citeef akkasitti hubattan. Gaafa sana anillee biran ture. Siigalimti gaafa isheen sana odeessaa turte. Parsanaalii sitti mamti waan gaasa dhageef waan dhaggeeffachaa tureef. Siigalimti re. Raachuunis unuuf kan nu godhuun qabu soorettiinis kan nu godhuun qabu lamaan isaanii. Siigalimti gani immoo wanta hin jenneeti waan wal jechuun gaarii miti. Siigalatti ajandaa uumuun gaarii miti. Nama walirratti kaasuun sirrii miti. Siigalimti ji'a lamaan dura dubbattee isheen gaafa sana dubbachuu qaba ture. Wanta dubbachuu qabu. Amma ji'a lama ture amma maal barbaacha dubbatan. Siigalimti maal jedhamti raachuu raamtuu kun qabnu. Ji'a lamaan dura yeroo ishiin gabbaatee viidiyoo hojjettu yeroo ishiin liivira teessee haasoftu saniyyuu
dhagaan ture. Garuu immoo yaani nama wal beeku ani ishii nama boru qaamaan wal argu. Namni tokko immoo dhimma balleessarree anillee namni kamiyyuu hin dogoggora. Kun dogoggora ishiiti jennee irra dabarre. Lammaffaa immoo deebitee gaafa akkas jettu innillee gabba'ee dubbate yeroo baay'ee irra darbee jedhe. Yaa sun ta'uu danda'a. Parsanaalii wanta isheen dubbatte amma kanaatti wanta raachuu miidhu waa tokkollee hin qabu. Raachuun seenaa isaa gaafa inni miidiyaa irratti dubbatu namoonni gajjallaa ganaa dhufaa jiran akka isaan humna godhatanii jajjabaatanii waan guddaatti dhufanii barsiisa. Sii gala miti miidiyaa irratti gaafa inni dubbatu wanta kana jajjabaatte akka hojjettu si godha. Sii gala miti wanta miidiyaa irratti ati dubbatte tokko immoo namni sana kaasee waan yoo jedhe amma kanaatti keezii kan biraa hin qabu. Sii gala miti rakkina mataa keenya jechuudha. Baay'een keenya baasnee hin dubbatiin malee akka itti jiraachaa jirru handa barree dhufne dhuma ofii keenya rakkina mataa keenya hin hubakan. Sii gala miti annaa miira keessa galtanii waan kan biraa dubbachuun minaa hin barbaachisu. Amma maal dhabeettaa Robi? Namoonni miidiyaa kanarraa maal dhabeettaa? Ilaa waa dhaabbatanii maaltu jira iddoo dhugaan jedhan. Fakkeenyaaf amma abigoon hin jaallatama yoo ta'e namni tokko abigoo mantuqineedhu. Waa isaas hin dubbatineedhu. Abigoottati buunaan girrrr dhufee sitti nammaan. Garuu maaltu jira? Dhugaan bakka kam jira? Rakkoon jiru maalidha? Jedhamee haasaa namaa jira yoo ta'e haasaan sun itti tanattaname. Okay, rakkoon tureera. Rakkoon ture sun yeroo sana maaf hin kaane amma maaliif ka'e? Wal bira qabanii sammuu ofii hojjechiisuu sii galee. Fakkeenyaaf namni tokko waan ta'e barbaade taanaa ajandaa ta'e barbaade taanaanii yeroo isaatti kaasuu dhiisee yeroo bira darbamutti kaasaan jechuudha. An akka kootti illee raacheen kana sirrii godhe dee yaadan. Arrabsamuun isaa sirriidha dee jechaan jiran. Hin arrabsame okay. Arrabsamuun isaa sirrii miti. Sii galee garuu sa'aatii itti ka'utti wanti kamiyyuu sa'aatii qabaan yeroo qaba. Yerootti wanti sun amma fakkeenyaaf yoo maqaa kee irra dha'e ji'a sadii dhuftee ati ji'a sadii booda dhuftee maal ta'e yoo niin gaafacha akkannaan jedhee itti haasa'uun kee maal akka ta'uufidha. Jechuun maal gochuufidha. Sii galee sirrii miti. Garuu har'a maqaa kee bor yoo dubbatte yookaan torbee keessa yoo dubbatte okay. Deebii naa laachaa jirtaa nan dhiisaa jechuudha. Deebii koo fudhee. Kanaaf amma sirraa ijoolleen keenya maal gochaa beektaa wal nyaachuutti galagalanii waasii fasiin inni kaanii soolanii fi sooretti gadi galabbatee maal jedhan inni kaan immoo raachuu akkas sirrii miti laasii galee guddatee gaafa dhufu maatti dhufa beektaa gandatti dhufanii ol ba'anii wal fixuu dhufaa jechuudha wal cafacafoo sirratti miidiyaa irratti lafatti illee isaa walitti buutii miti. Miidiyaa kana irratti immoo arrabii sun immoo sirrii miti akka kootti akka nama dhuunfaa tokkotti jechuudha. Lamaanuu anamma akka kootti akka yaada nama lola nama dhuunfaa keessa jechuudha. Nangashu suma dhumaan sitti hima. Walaalolani namni lama maal ladhe bennaan. Even meesurii fi turaacha wal lolaniiti bakka akka nama tokkotti maal rakkoon keessan inni gaafannaan walitti araarsuuf yaalii goone. Kanarraan kan hafe gama meesurii goleen awwaara kaasaa gama irraacha goleen awwaara kaasaa yookaan gama nama ta'e goleen awwaara kaasaa faayidaan qabu. As miidiyaa kanarra immoo girrisoonni immoo koomentii alaa akka jallaa kana maal jedhanii haadha isaaf abbaa isaa rabsitee jedhani sii galee. Amma namni kaanii nama nabar dhugaa rabbiin sitti hima. Ina mana inni dubbisu ina mana beeku waan ta'eef jechuudha. Amala girrisaati bakka girrisi koomentiidhaanii tokkoffaadha. Taa'ee dubbii jaallata. Maalitti dabbarama galgala kana? Amma namni dubbii jaa kun maalitti dabbara maal? Ajandaan kun itoo hin jiru ta'e meessa dhaqa. Eessuma baasaa dhaqa. Hin barbaada jechuudha. Sii galee walitti buusuu barbaada. Walitti aggaacee keessaa immoo taa'ee koomentii irraa fataachuu barbaada sii galee. Dhugaa rabbiin sitti hima namni asii soorettiin hin balleessite jedhee gaafa soorettiin laayivii galtu immoo jabduu koo jedhu hin dhibamu. Dhugaa rabbiin sitti hima. Isoo dhugumaati. An nama baay'ee ergee raafansiin jedha bara. Dhufanii biraa maal jedhu goota koo jabaa koo jedhanii nama sana birallee deemanii goota koo jabaa koo jedhan jiru. Namni hundi kun maal gochaa jiru? Achi jedha jecha fudhatanii ba'us jala jecha fudhatanii ba'a akkasiin jechaa jirti. Anaan amma dhufanii leen gadda nama ta'e akkasiin jechaa jiraan jedha namni sun mollaa birra hin jiru gaafa garee ilaalu. Soba isaanii ilaalu. Kanaafi waa'ee miidiyaadhaa beekuu qabna yoo ni ati dubartiidha. Kanaaf teessina daawwattan shukur.